fagaara haadha keetiidha waraabetti kondomii amallattee dhalatte natu cuubaafate sitti fiigti fagaara haadha keetii fokkittuu haadha keetii waraabetti baatii 4 dhalatte diqaalaa otoo deenguutiin dhalatte jechuudha gurbaa haadhaan tokko abbaan nama kudhanii bakka itti dhalatte bakka irraa dhufte bakka kaatee hin beektu si jammar xallaan jimma hin jiru shamarran jimmaa tuquudhaan dura of ilaali gaafuma fuloorsiisii dhaqee kuma dhibbaa shantama ga'e uummanni kun maa jimma maqaa balleessuu barbaade laata kun xilaawwan gassasi akkasitti jimma dhaqee muxxee haadha keetii fagaara haadha keetii naati libdaalee diqaalaa zar sharmuuxaa jayyaa galbixoo galabaabixoo zagziqoo ibdaa diqaalaa koondom charchaarii waraabetti koondomii amallattee dhalatte maal haadha kee fuute seetas qayyaami pireeda wandaa gara dii haadha keedha maal haadha kee ijoollee maqaa jimma balleessitaati yoo waan haasoftu dhabde kottu ajandaa bocee sii kennuu dandeenya nuti fagaara haadha raw gaafa dhalaa jettu si dibbaan bakka dhiiraa ta'e dhiira jedhii ugaay waraabetti mana xallaa osoo kana keessa fiidduu dhalatte mana xallaa jalatti dhalatte waa'ee xallaatiif maali jimma akkiyyuu fi hinqeenee gibin hinqeetu jedhee haadha maali faatee jimma udduu haadha keetii maal haadha kee gootame wushaa lija sharmuuxaa lammaan zar of ilaali dura fokkattuu haadha kee goommantii taallichaa haadha raw of kabaji yoo ajandaa dhabde maqaa shamarree jimmaa hin tuqin anatu si jira sheer godhaa biraan nagaa ijoollee oromoo haadha kee tokkoon haadha kee kottu as jala waa barreessi siifin godha bilookiin harka jira diqaala akkamitti akka bahee isinitti meeraa xilaawun gassasaan kee jimma deema jimma maaliif deeme koonsartiif deeme xilaawun jimma koonsartiif deemeetu otuma sirba faa intini girgirii kaasu sirba fixeefaa mana maxaxxii deemanii otuma xallaadha yoggas manni ciffaraan jiru manuma xallaa deemanii otuma mucattii haadha faaxee dhamtu tokko haadha faarii sedhamti xallaa waraabdina ilaaleetu itti tolteefaa waanuma akka tamachaacha'uu wayiidha miti itti toltinna itti tamachaate jennaan yaa feemasiidhas itti tibititi jennaan baqqaa isheedhe wajjin bulan xilaawun kee galgala wajjin buleetu tumaa buleetu xilaawun kee artistiidha goobazeedha galgala tumaa buleetu waatti kennite masalanya adaganyaa fikiriidhaan suusii qabate waatti isa baalaanteenaa'u jedhan sanaan hin beeku egaa taarikiin dhaga'e isa baalaanteenaa'u jedhan sana natti fakkaate xilaawun keessa qammasiitoo hiriyoonni isaa warri baandii baqqaan deemna jennaan guyyaa 3 turre maal akka kenniteef hin beeku xilaawun kee adaganyaa bakka muudii keessa gale ammas bakka isheen bira bula bakka manuma ishee gale kan ammas hin deemu guyyaa 3 bulee baandiin ishiin deemna si torban tokko baandiin maalidha jedhu lakkaa xilaawun kee suusii qabate waan hin taane qammasee masalan suusii qabate ammas torban tokko turu kottuun deemna jenna ammas torban tokko jennaan warri baandii dhiisanii deeman xilaawun kee feemasinnatiidha intini hunda dhiisee jaartii bira gale bakka isuma isheen xallaa ishee gurguraa olti isuma qammasaa ulaa akkuma ji'a lamamoo akkas tureen abbaan manaa ishee wattaaddarii deeme ture wattaaddararraa yeroo deebi'u xilaawun kee mana fudhatee galgala wajjin xallaa gurguraa oola galgala girgirii uuma kana dhaga'e ka abbaa manaa ishee achi masaaraa qabatee xilaawun gassasee kana magaala jimmaa keessatti ari'aa aspaaltii irratti ari'aa xilaawun gassasee kumta ta'e baqatee dhufe lubbuusaa olfatee achiin booda finfinnee taa'eetu baalaanteenaan kun baay'ee baalaanteenaan kun naaf qootiin isaa ajjeese bakka yoo deebi'ee deeme abbaan manaa ishee isaa ajjeesa waan godhu wallaale xilaawun kee yoo dhiisee taa'u baalaanteenaan waan tuqsisteen beeku waan kenniteen beekamu bakka fiqirii qabu achi akka badeen dhufne eegibeen nan ceesisu akka obseen teenye maata beeko yaaddoon keenan teessisu yaada faaris baaroo kottuun buuna katamaa gaarodhe ilaa lagni sun shuguxii jaarsichaati sini galeera malee giibeen guutee beeyansi makiinaan hin darba miti akkamitti giibeen amma isa ceesisuu dide miti gibee miti maali gibeen asfaaltiin jira miti dildilli jira miti ma yoo barbaade deemeen dhufu hin soba shuguxii sodaate foonaa dhaqu nama barbaadan gaafadha inde maali dildilli jira dildil makiinaan darba dildila ofii daakaa darba moo gibee
akka badeen dhufnee giibee nan jee saaskiidha foonaadha goro baalanteenaa qammas shugguxii sodaate deemu akka obseen teenye maata beekoo yaaddoon qinamtee si jedhe qaaxilaa'uun ko baalanteenaa si jedhan sana warri dubartoonni jimmaa waan akkasii qabu. Nambarrensa Kamal Abdallaati Malikaan Nugusne Nugusaan mootiidha. Labsii hiriiraa labsii ajjeechaa hin labsine haa qabamu haa hidhamu haa tumu isin hin dhabne daaraa bubbeen fuute rabbi isin hin goone habaa mansuur hin taane ani isinii fi isin fakkaatullee nama hin jilbeeffatin ta'uu nan beeytanii amma tanaan dhuftanii eenyu ati jettanii ani Kamal Abdallaati ilma Oromooti haftee Leenjisoo Diigati haftee hambaa gootota kaleeti Zariinadhii Gammadaati goota Oromooti goota yeroo dachii Arsee keessaa biqileedha ufittiin gasitaruu didu bishaan irratti dhugi irratti Kamal Abdallaa yeroo xiqqoof dhabamsiifnaa jechuudhaan duula geggeessaa turan amma duulli sun miidiyaa irraa bahee lafatti gadi bu'ee jireenya kiyya irratti dhiibbaa gurguddaa raawwataa jira. Innis maali jennaan hawaasni Oromoo Makkaa kuminiitiin isaan bakka buutu filannoo geggeessuudhaaf guyyaa murtaa'e osoo hafu guyyaa wayii marii hawaasa Oromoo Makkaa jedhanii guruppii WhatsAppiin hidhuun ni yaadatama. San keessallee gareen ajjeesuuf qophooftee waan achi keessa jirtuuf Kamal Abdallaa nama du'aa haqa godhate nama kaabaa rabbii diiguu dhufe ajjeesuun mala malee maa asitti fiddan jedhanii keessa na darbatan. Amma guruppii sun marii geggeeffatee filannoo shiraan guutamee geggeessee nama ofii fedhe aangorratti baasee dura taa'aa godhee muude. Namni isaan muudan kun yeroo hedduu mana isaanii yoo tajaajila uummata Oromootiif achi dhaqu dhiibbaa garaagaraatti fada sadarkaa na dha'uutti irratti rooroon irratti godhe. Amma kalee hujii bara hujii gaarii jechuun eebbisuudhaan wanni nuti kuminiiticha hoogganaa duraanii Haji Ibrahim Obdooshee sagalee dhooggannee sifilleef kallattiin akka Kamal Abdallaati irratti tarkaaffii nu fudhachiiftuu fi haala fi waraqaa deeggarsaatti waan garaagaraa nuu kenni jechuudhaan haala mijjeeffatanii edarraa yaalii garaagaraa irratti raawwataa jiran. Amma haala bareedaa keessa osoo hin taane viidiyoo kana isinii waraabaa jechuudha. Kanaafuu qaamni amma bakka uummata hawaasa dura taa'ummaan bu'e kun nama tokkummatti hin amanne nama gandummatti hidhamu nama shiraan guutame ajaja diinaa fudhatee yookaan guruppii ofii fudhatee yaalii garaagaraa irratti taasisaa waan jiruuf bakka jirtanii lakkoofsa kiyyaalee asirra waan kaayuuf kallattima namni yoo kuminiitiin tun hooggansa ambaasaaddara jala ka jirtu taate yoo hooggansa isaanii jala beekamtii isaaniitiin kaas kaa'amtu taate qaama rakkoo kana irratti raawwataa jiru kana akkanarraa dhaabsisu kabajamoo ambaasaaddar Leencoo Baatii akka biraan naageettan waamicha namummaa waamicha obbolummaati isiniin jedha maqaa rabbii guddaatiin isin gaafadha waan kan akka shir gootanii yeroo gabaabatti na birmatta waamicha Oromummaa isinii godha.